Tole akkam jirtu hundumti keessanii aan Saamu'eel jedhama. Egaa guyyaa har'aa immoo akkuma kanaan dura waadaa galletti viidiyoo haalaan baay'ee barbaachisaa ta'e qabannee dhufnee jirra jechuudha. Innis akkamittiin YouTube chaanaalii veerifaayidii ta'e banachuu dandeenya isa jedhudha. Akkuma beekamu bara kana keessa YouTube'n biizinasii guddaa ta'aa dhufeera jechuudha. So namoonni YouTube'ii jalqabuudhaaf karoora qabdanii, yaada qabdanii, aayidiyaa qabdan taalentii isin keessa jiru yookiin immoo beekumsa ogummaa isin keessa jiru gargaaramuudhaan namoota barsiisuudhaan namoota bashannansiisuudhaan akkasuma infoormeeshinii namoota biraan gahuudhaan ofii keenya immoo maallaqa hojjechuudhaa fi namoonni fedhii qabdanii akkamitti YouTube chaanaalii veerifaayidii ta'e kan moonitaayizii ta'uu danda'u jechuudha. Akkuma beekamu YouTube chaanaalii kireetii gochuu qofaa otoo hin taane YouTube kaampaaniin seerota lafa kaa'e waan qabuuf seerota sana irratti hundaa'ee chaanaalii banameedha jechuudha kan moonitaayiz ta'uu danda'u. So seeronni kun maal fakkaatu isa jedhamu poolisiiwwan jiran hundumaa tokko tokkoon isteeppiiwwan hundumaa deemnee ilaalla jechuudha. So namoonni yuutuubii jalqabuudhaaf karoora qabdan viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaaluu hin dagatina, akkasuma laayikii gochuu hin dagatina isin jenna. Gara fuulduraatti illee hojiiwwan gurguddaa qabannee dhufaa waan jirruuf chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina isin jenna. Kallattiidhaan gara viidiyoo. So jalqaba irratti bilbila keenya fayyadamna yoo ta'e Google Chrome banuudhaan deeskitooppii saayitii irra kaa'uudhaan wantani PC irratti argu kanatu isin dhufa jechuudha. So isteeppii itti aanu hordofna. So namni kamiyyuu iimeelii qabaachuu qaba. Iimeelii hin qabnu yoo ta'e akkatti iimeelii banachuu dandeenyu viidiyoo kanaan dura hojjennee waan jiruuf liinkii isaa asirra isinii keenya galtanii daawwachuu dandeessu. So iimeelii keenyaan erga yuutuubii seenne booddee erga saayiniin goone booddee karaa harka mirgaa qubee jalqabaa maqaa keenyaa jechuudha. Yoo footoo gashinee irratti immoo footoo keenya piroofaayilii keenya tuquudhaan akka kanattiin jalqabarra kan jiru maqaa Google akkaawuntii yookiin immoo iimeelii keenya yuuzar neemii keenya jechuudha. Akkasuma iimeelii keenyaa fi isa taanee sadaffaarra kan jiru kireet chaanaal kan jedhu tuqna jechuudha. Kireet chaanaalii erga tuqnee booddee jalqabarratti maaltu isinii dhufa? Maqaa iimeelii keessaniitu isinii dhufa jechuudha. Yoo maqaa iimeelii keessaniin akka banamu barbaadan maqaa iimeelii keessanii gashitu, yoo kanaachi immoo maqaa barbaadan ofii keessanii akkuma isin argitanii gajjallaatti haandil kan jedhu atti jedhee akka ID'tti kan nu gargaaru seerchi yeroo goonullee maqaa kanaan seerchi yoo goone argachuu dandeenya jechuudha. Akka salphaatti ID'dha jechuudha. So yoo barbaadan jijjiiruu dandeessu, yoo barbaadan immoo isa Googiliin jenereetii isinii godhee fayyadamuu dandeessu jechuudha. So yoo barbaadan jijjiiruu dandeessu isiniin jedheera. Yoo qabameera ta'e teeken isiniin jedha. Yoo hin qabamne yookiin immoo maqaa isin fayyadamuu barbaadaniin chaanaaliin baname hin jiru yoo ta'e halluu isinii godha jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii akkuma isin argaa jirtan akka kanattiin mallattoo raayitiitu irra kaa'ama jechuudha. So gadi buunee maal goona? Kireet chaanaalii kan jedhu tuqna jechuudha. So chaanaaliin banamee jira jechuudha. Amma chaanaaliin haa banamu iyyuu malee isteepponni barbaachisoo ta'anii seetingiiwwan nuti sirreessuu qabnu kanatti aananii jiru jechuudha. So bilbila yookiin immoo androidii fayyadamna yoo ta'e YouTube stuudiyoon androidii Google Play Store irraa buufanna. Yoo PC fayyadamna ta'e garuu YouTube jala yookiin immoo akkaawuntii keenya jalatti waan argamuu fi gara gadiitti scroll gochuudhaan hin arganna. Yoo bilbila fayyadamna ta'e garuu akkuma sila isiniin jedhee YouTube Studio Play Store irraa buufachuudhaan achi keessa seennee akkaawuntii keenyaan saayinii goonee fayyadamna jechuudha. YouTube Studioon gara fuulduraatti waan isin sirriitti wal bartan ta'a. YouTube Studioon seetingoota jiran hunduma isaa achi keessatti jechuudha kan sirreeffamu. Viidiyoowwan analaayitikii, daashboordii qabaa. Analaayitikii qaba, koontentii, koomentii, sabtaayitilii wantoota hundumaa kan sirreessinu eessatti jechuudha. YouTube Studio jalatti jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan amma yeroo jalqabaaf waan ta'eef weelkaam nuun jedhee jira jechuudha YouTube Studioon. So as jala galuudhaan amma wantoota nuti barbaachisoo ta'an jechuudha. Wantoota ijoo ta'an sirreessina. Seetingiiwwan ijoo ta'anii seetaappoota ijoo ta'an sirreessina jechuudha. So maqaan piroofaayilii maqaan chaanaalii keenyaa gaditti gara gadiitti karaa harka bitaatiin jechuudha. Seetingii kan jedhu arganna. Seetingii erga bannee booddee maal goona? Inni kun kaarensii. Gara fuulduraatti gaafa yuutuubiin keenya moonitaayiz ta'u
karaa nuti ittiin maallaqa nuti ittiin fudhachuu dandeenyu yookiin immoo kaarensiin ittiin nuti maallaqa argachuu dandeenyu by default maalirra jira? US dollar irra jira. So maallaqa barbaadan asirraa seerchi gochuudhaan yookiin immoo filattanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kan isiniif mijatu jechuudha. So gara gadiitti gadi buunee maal sirreessinaa? Maal argannaa? Jalqabarraa jeneraalitu jira, itti aanuudhaan chaanaalitu jira. Chaanaalii kana jalaa wantoota murteessoo ta'an jechuudha. Chaanaalii keenyaa fi wantoota baay'ee barbaachisoo ta'anii sadiitu jira. Isaanis basic information kan jedhu, advanced setting kan jedhuu fi features eligibility kan jedhu tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Innis iddoo kanatti country of residency jechuun locationii biyya keenyaa jechuudha. Iddoo kanatti amma biyya keenya Itoophiyaadhaan guutuu hin dandeenyu. Sababni isaa biyya Itoophiyaatti yoo baname monetize ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kun gara fuulduraatti waan sirrattu yoo ta'e maqaa biyya keenyaatiin guuttannaa. Ammaaf garuu biyyootni listii ta'anii biyyoota Awurooppaa, Eeshiyaa, Ameerikaa kana fayyadamuudhaan banne jechuudha chaanaalii keenya. Akkuma isiniin jedhee dogoggortanii biyya Itoophiyaatiin yoo guuttanii isinii monetize ta'uu hin danda'u jechuudha. So iddoo kana biyyoonni as keessa jiranii biyyoota listii ta'an utuu hin taane kun listii biyyoota hundumaati. Asii filattaniitu biyya monetize ta'uu danda'anii listii ta'anii warra kana utuu hin taane ofii keessanii biyyoota Eeshiyaa fi Awurooppaa yoo filattan gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma iddoo kanaanii Jarmanii yoon filadhe kiiwoordii jechuun immoo namni yoo seerchi godhu yeroo seerchi godhu akkamittiin YouTube chaanaalii keenya argachuu danda'a isa jedhudha. Inni kun kontentii hojjettan irratti hundaa'ee wanta namni seerchi godhee argachuu danda'udha jechuudha. So isa kana ammaaf irra darbuu dandeenya. Inni lammaffaan iddoo kanatti waan isin beekuu qabdanii chaanaaliin kireet gochaa jiru kun viidiyoowwan akkamiitu irratti poostii ta'u yookiin immoo kontentii akkamiitu irratti hojjetama isa jedhu kan namoota gurguddaatti immoo kan daa'immaniiti isa jedhu adda baasee isin gaafata jechuudha. Kan daa'immanii yoo ta'e wantoota daangessu qaba waan limiit godhu qaba jechuudha. Daa'immaniif kan baname yoo ta'e akkasuma monetization irratti illee dhiibbaa waan qabuuf isinii kaffaluu dhiisuu waan danda'uuf kan nama gurguddaati jechuudha. Yookiin immoo kana adaltiiti. So no isa jedhu lammaffaarra kan jiru guunna jechuudha. Isa kana erga guunnee booddee akkuma isiniin jedhe seetaappoota baay'ee barbaachisoo ta'an guunna. So akkuma isin argaa jirtanii isa lamaffaa select gochuudhaan inni itti aanu immoo chaanaalii keenyaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'e isa sadaffaarra jirudha jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii isteeppoota sadiitu jira. Isteeppoonni sadan kuni chaanaaliin keenya monetize ta'uudhaa fi seera qabeessa ta'uudhaa fi wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an jechuudha. Inni jalqabaa wantoota nuti kanaan dura ammaatti seetaappii hojjetaa dhufnee fi enable ta'ee jira jechuudha. Inni lammaffaa fi inni sadaffaan garuu ammayyuu wantoota barbaachisoo jira jechuudha. So akkuma isin argaa jirtan inni lammaffaa maal barbaada? Lakkoofsa bilbilaa kana verify goona jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa fayyadamnuuni. So maaltu jira? Karaa ittiin notification koodiin nu qaqqabu tekstii yookiin kooliidhaan akkuma isin argaa jirtanii tekstii irra waan jiruuf isuma fayyadamna jechuudha. Iddoo kanatti garuu United States irra jira biyya akkuma isin argaa jirtan geerumaa irra geessina biyya keenya Itoophiyaa irra geessina jechuudha. Sababni isaa koodiin nu dhufu lakkoofsa bilbilaa nuti harka keenya irra jiru ta'uu waan qabuuf lakkoofsa bilbilaa harka keenya irra jiru ta'uudhaaf immoo biyya keessa jirru Itoophiyaa select gochuudhaan lakkoofsa bilbilaa keenya iddoo kanatti gashina jechuudha. Get koodii jechuudhaan maal goona? So lakkoofsa bilbilaa keenya gaafa gashinu verified nu ta'eera jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii congratulations your phone number is now verified nu jedha. Lakkoofsa bilbilaa keenya gashineera jechuudha. Gara kanatti yeroo deebinu steppiin inni lamaffaa enable ta'ee jira jechuudha. Intermediate features enable ta'ee jira. Inni kun kan inni gargaaruu fi viidiyoo daqiiqaa 15 olii post gochuudhaa fi thumbnailii nama akka harkisuu fi kan nuti keenyu jechuudha. Inni kunis baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan live streamii galuudhaaf nu barbaachisaa jechuudha. Inni lammaffaan kanaaf nu barbaachisaadha jechuudha. Amma gara isa sadaffaa advanced features
dabarra jechuudha. Advanced featuresin maaliif nu gargaara? Inni jalqabaa kontentiin keenya yookiin immoo viidiyoo nuti poostii goonu ID akka qabaatuuf yookiin immoo koppiraayitii namni kan biraan deebii akka hin maxxansineef kan nu gargaaru. Live streamii guyyaatti yeroo 2 fi isaa ol galuudhaaf viidiyoo yeroo 2 fi isaa ol guyyaatti upload gochuu akka nu hin daangessineef. Viidiyoo akkuma beekamu akkuma TikTokidha. YouTube short kan jedhu viidiyoowwan gaggabaabaa post gochuudhaan TikTokii wajjin wal dorgomaa akka jiru beekamaadha. So YouTube short fayyadamuudhaaf inni kun nu gargaara jechuudha. Advanced featuresin YouTube short fayyadamuudhaaf kanneen kana fakkaatan akkasuma monetizationidhaaf apply gochuudhaaf inni sadaffaa kun maal ta'uu qabaa? Enable ta'uu qaba jechuudha. Eligible ta'uu qaba jechuudha. Yookiin immoo seera qabeessaan guutamuutu irra jiraata jechuudha. So isa sadaffaa kana gashuudhaaf garuu maaltu nurraa eegama isa jedhu chaanaalii kana erga bannee booddee ji'a tokko hanga ji'a 2 gidduutti interaakshiniin nuti yookiin immoo hojii nuti YouTube chaanaalii kanaan yookiin immoo iimeelii kanaan hojjennu baay'ee barbaachisaa jedha jechuudha. Inni sadaffaa kun enable nuu ta'uudhaaf akkuma isin argaa jirtanii enable ta'uu taanaan monetizationii keenya apply gochuu hin dandeenyu jechuudha. So maal gochuu qabna? Inni kun banamuudhaaf ji'a tokko haga ji'a 2 gidduutti maal gochuu qabna? YouTube post gochuu, torban keessatti viidiyoo tokko viidiyoo 2 post gochuu, koomentii audience keenya wajjiniin hariiroo qabaachuu, koomentii barreessuu, koomentii deebisuu, akkasuma iimeelii kana fayyadamnee viidiyoowwan kan biraa daawwachuudhaa fi viidiyoowwan kan biraa laayikii fi koomentii gochuu. Walumaa galatti YouTube keessatti interakshinii gochuu jechuudha. Iimeelii kanaa fi chaanaalii kana fayyadamuudhaan koomentii barreessuu, laayikii gochuu, viidiyoo post gochuu kanneen kana fakkaatantu maal gochuu danda'a? Isa sadaffaa nu ibsuu danda'a jechuudha. Isa sadaffaa jechuun akkuma isiniin jedhee monetization ijji waan wal qabatuuf so inni sadaffaa akka kanattiiniti enable nuu ta'uu danda'a jechuudha. So save goona jechuudha. So akkuma isin argaa jirtanii daashboordii irratti wanti hundumtuu akka kanatti mul'ata jechuudha. Subscriberiin keenya meeqa akka ta'e, viewun keenya meeqa akka ta'e, viidiyoo meeqa post akka goone, watch hawriin keenya meeqa akka ta'e akkanattiin nu mul'isa jechuudha. Inni kun seetaappota jalqabaa wantoota bu'uura ta'anii kanneen kan biroo immoo ofii keessaniin ilaaltanii suuta gaafa keessa baraa deemtanii wanta isin sirreessuu dandeessanidha jechuudha. Viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii seetaappota hundumaa xumuree jira jechuudha. Profile picture gashuun akkasuma cover photo gashuudhaan wantoota sirreessuun isinirra jiraatu suuta sirreessuu dandeessu isiniin jenna. Viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. So gara fuulduraatti viidiyoowwan garaagaraa qabannee dhufaa waan jiruuf chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasuma wanti gaaffii isinitti ta'u immoo yoo jiraate koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jenna.